Yuunivarsiitii Dambidolloo hoogganuun maqaa gaarii kan horatanii fi hayyuu sammuu qaraati jedhamuun kan leellifaman Dr. Lataa Tasfaayee boqochuutu dhaga'ame. Boqochuu isaanii hordofuun Yuunivarsiitiin Dambidolloo fi bulchiinsi godina Qeellam Wallaggaa ibsa gaddaa baasaniiru. Dr. Lataan hojiidhaaf gara biyya Ameerikaa bakka deemanitti lubbuun darbuun kan ibsame yoo ta'u, gama mootummaatiin akkaataa du'a isaa irratti hanga ammaatti wanti ibsame hin jiru. Dr. Lataa Tasfaayee godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 5 jedhamutti dhalatanii guddatan. Hiriyaan isaanii obbo Bannaabaas Daani'eel akka jedhanitti Dr. Lataan barnoota isaanii achuma magaalaa Dambidolloo mana barumsaa Oliiqaa fi Qeellamitti baratan. Barnoota fiiziksiitiif jaalala guddaa akka qaban kan himan Dr. Lataan digirii jalqabaa hanga PhD'tti barnoota fiiziksii fi isaan wal qabatuun eebbifaman. Barnoota PhD 2 Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii biyya Afrikaa Kibbaa Free State jedhamu irraa eebbifaman. Yuunivarsiitii Walqixxee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti tajaajilaa kan turan yoo ta'u, naannoo bara 2011 dorgomanii mo'achuun pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo ta'an. Dr. Lataa Tasfaayee yeroo san pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo ta'an yeroo magaalattiinis ta'ee naannawaan sun rakkoo nageenyaatiin raafama keessa jirtu akka ture ni yaaddatu obbo Bannaabaas. Yeroon sun yeroo rakkisaa ture yuunivarsiitichuu gara hojii dhaabutti yeroo deemaa turedha. Isaan lubbuu isaanii qabsiisanii yuunivarsiitichaa fi naannawaa sanatti nagaan akka bu'u maqaa gaariin Dambidolloo akka deebi'u godhaa turan jedhu. Wal waraansaa hidhattootaa fi qaamolee nageenya mootummaa gidduutti magaalattiitti deemaa tureen guyyaa tokko lubbuun isaanii haala raajii ta'een oolus himu hiriyaan isaanii kun. Yeroo sana magaalattii keessa qaama lamaan gidduu lolatu ture. Guyyaa sana Dr. Lataan magaalaa Dambidolloo keessa mana maatii isaa ture. Hidhattoonni bosona mana maatii isaanii cabsanii seenan. Dr. Lataan saanduqa uffanni keessa kaa'amu keessa dhokatanii guyyaa sana du'aa oolan jedhu. Yuunivarsiitii Dambidolloo hojiiwwan kalaqaa adda addaatiin maqaan isaa akka waamamu, nageenya naannichaa akka tasgabbaa'uuf shoora guddaa ba'us dubbatan. Dr. Lataa Tasfaayee yeroo pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo turanitti mootummaa bakka bu'uun filannoo irratti hirmaatanii bakka bu'aa uummataa aanaa Sayyoo fi magaalaa Dambidolloo ta'uun paarlaamaa seenan. Erga pirezidaantummaa Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa ka'anii booda miseensa paarlaamaa fi gorsaa mootummaa olaanaa ta'uun tajaajilaa akka turanis himameera. Tasa du'aan boqochuu hayyuu kanaa hordofes fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa hedduun suura isaanii qooduun gaddatti dhaga'ame ibsachuu irratti argamu. Du'a isaanii ilaalchisuun ibsa kan baase kominikeeshiniin godina Qeellam Wallaggaa Dr. Lataan hayyuu jabaa biyyattiin qabduu fi jijjiiramoota gama maraan godina Qeellam Wallaggaa fi akka biyyaatti dhufan keessatti nama adda durummaan eeramudha jedhe. Dr. Lataa Tasfaayee bultii jaarratanii abbaa ijoollee lamaati. Kun giddoo baayogiraafiidha.